ካወጣኸኝ አንተ ወንድ ነህ። መቼም አታወጣኝም፣ አታገኘኝም፣ አትልፋ። አንተ የምትፈልገኝ ቦታ እኔ የለውም ሰይድ። እንዴት ነው የምታስበው? እንዴት ነው አንተን ለመደበቅ አንተ ሰይድ ይፈልገኛል ብዬ የማስበው ቦታ ሂጄ የምደበቀው አንተ ስታስበው? አሁን አፈላል ከናኩን ይችላል ጀቢና ኢሲቲት ኢሲን አደነቅ በሌሰ ኢሲቲት ሞዩ ኢሲቲን ጋደ ይችላል ሄዱ ተካ ኢሲቲ ጋደ በሌሰ ኢሲ ማኒ ሰርፕራይዝ ቆጴሱ ኢሲ አክመ ዱረ ሎልቴት ኦቶ ሎላ ጅራቴ አክመ ዱረ ዱበቱት ኦቶ ዱበታ ጅራቴ ጋሪ ቱሬዩ ኑትሌት ይናሮ ቱሬ ይችላል ገሩ ኑ ኢሌ ገራኑ ራስቴ ኢሰሌ akka inni shakkii takka of keessatti uumne goote akkasittiin baxabaxxee jechuudha Sumayyaan dhugaa dubbachuudha. Osoo haqa qabdu jechuudha. Osoo haqa qabdu haqa ishee of jalaa balleessite. Amma maal jechaa turte isinii gizee seedoonii biyya jiru hundi keessaniyyuu koomentii jalatti yoo dhugaadhumaan inni kan fuudhe ta'e daa'ima ittiin argisiisinaan jechaa turtanii balbala jalaan baninnaan jechaa turtanii. amma saydoon boonyan boo'icha saasana argitanii raawwattanii nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbi egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitan jechuudha Sumayyaan viidiyoo saydoo irratti hojjettee jirti jechuudha maalifiin in hordofti argitaniitu in hordofti haala mijataa keessa jirti jechuudha namni osoo haala mijataa keessa jiraachuu baate yeroo itti televiziyoonii taa'ee yookiin immoo silkii taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu haala mijataa keessa jirti neetwoorkii qabaattee teessee viidiyoo hordofuun isii akkasuma keessa darbee jechuudha. Ayyuun tiiktookii irratti sirbuu isii in hordofte jechuudha. Waa hunda isaa argitanii haala mijataa keessa jirti jechuudha. walakin ani bakka kanatti isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha ani kan na yaaddessumaa inni rakkattee raawwattee daa'imti tun ishee harkatti rakkatti jedheetiin yaadda'a jedheetiin miira baay'ee takka keessa gala malee maaliif inni saydoo akkana gootee maaliif akkana taasistee maaliif baddee jedheetoo isheetti quuqamee miti jechuudha waan isin garramu keessa quuqamee miti sababni isaa maa inni wanti nani quuqamuu dhiisee fi namoonni baay'een dhiironni baay'een bara kana maraatanii jiru jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha maaliifiini oduma haadha manaa qabanu haadha manaa biraa fuudhaa jirani osuma haadha manaa qabanu yookiin haadha manaa isaaniitiin osoo hin mari'atin haati manaa isaanii sun osoo isaaniif hin eeyyamin maaliifiin haati manaa jalqabaa jechuun akka haadhati isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha amantaa musliimaa keessatti haati manaa jalqaba akka haadhati jechuudha ofii isiitii akka haati gaafa jalqaba haadhatu dhaabateetu fuusisa mitiire diggisee maal jedhee haadhatu fuusisa akka ammaatitti osoo hin ta'in akka dureetitti jechuudha akka dureetitti maatitu iyyuu diggisaafi akka ammaatitti garuu namtichuma fuudhu diggifata wanti hundumtuu jijjiirameera waan ta'eef jechuudha garuu bakka bakka inuma jira haa ta'u malee immoo yeroo ilmi tokko jalqaba fuudhu haadhumaaf abbaatu iyyuu dhaabataaf jechuudha waan hundarrattuu hin gargaaran illee garuu immoo gaafa haadha manaa lammataa fuudhu haadha manaa isaa angafaa sanatu iyyuu akka haadhatti dhaabatee isa fuusisa isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate jechuudha hakkuma jirtu dubbachuudhaaf yoo taate bakka kanatti amma wanti Sumayyaallee aarsee manaa isii baasee nuti maalifiin akkasittiin akka waan nama sarpiraayiz isa taasisu algaa akkasittiin aftee akka waan jaalala isaa qabdu algaa aftee akkasittiin sarpiraayizii isaa qopheessa jettee maaliif nullee shawwaddee isallee maaliif akkana goote maaliif itti taphatte kan jennu irratti dubbataa jirra jechuudha amma ishee irratti garuu haqqi ishii inuma jirti isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha isiin amma ishiin zeegaa biraati jennee raawwanne micayyoo tana hacuucuu hin qabnu jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf sababni isaa maaliif hacuucuu hin qabnu siniin jedhee isiin jarri jaruma jechuudha jarri jaruma ta'anii osoo jiranuu akka dubartii takkaatitti jechuudha akka dubartummaatitti gaafa akka ofii kootii tokkotti bakka of bu'ee raawwadhee yookiin akka obboleettii xiyyaa takkatti bakka bu'ee gaafa ni ilaale haqa qabdi bakka kana keessatti jechuudha haqni isii maalinni
dursee isiidhaan mari'achuu qabaa ture jechuudha. Yoo danda'amee fi isiillee achi fidee raawwate guyyaa cidha isaa sana isiin irratti argamuu qabdii turte. Guyyaa inni cidha godhate sana jechuudha. Isiin irratti argamuu qabdii turte. Maaliifin akka haadhatti bakka buutee kan isiin argamtu waan ta'eef jechuudha. Silaa gaafa sana irratti argamuu qabdii turte jechuudha. Akkammoo kun hundinuu hin dhufne dursanii silaa dubbatanii mari'atanii waan hundumaa itti deemuu qabu turan jechuudha. Garuu isaan hin mari'annes homaan jennes akkuma dhaqanitti itti seenanii ittuma galan jechuudha waan hunda isaatti. So amma dubbiin sababa kana ta'e bixii ta'e jechuudha. Haa ta'u malee amma isheen maal jetti magaalaa Dursaa jedhamirraa gara magaalaa biraatti darbeetiin hin jira. Sababni isaa bakka sanaa buufanni xiyyaaraa nama dabarsaa hin jiru waan ta'eef ijoollee faana na dabarsuu didanii sababa kana ta'eef gara magaalaa biraatti imalee jechaa jirti jechuudha. Egaa ammas Zaidoon akka gara magaalaa sanaa deemuudha natti fakkaata. Ana akkanatti fakkaatutti Sumayyaan qalladii nutti qalladaa jirti malee magaalotuma amma jechaa jirtu kanayyuu hin jirtu gonkumayyuu jechuudha. Wala magaalaa awwala jettee wala amma jettee jechuudha waan jirtu miti. Maaliifini namaan taphachuudhaaf gochaa jirti jechuudha. Nama shawwaduudhaaf namoota isii barbaadaa jiraniin biyyoota amma isii maqaa dhooftu kana hin dhaqanii tajjira magaalaa sana keessa barbaadanii waan ta'eef sababa sanaaf jechuudha. Magaalota kana maqaa himti yoon isiin yookiin inni Yamanuma keessa teessee raawwatee akkas nuti taphachaa jiraachuu dandeessi. Kanaaf iyyuu jechuudha waan nama ajaa'ibu immoo jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf bakka iyyasaa qachikkoon kolfaati jechuudha waan hunda kan isiin dabarsaa jirtu. Anama ayyuu wanti isiin naarsituuf maali seetan isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan hunda keessatti jetti maalti isii boosisa laal isiin kun ilaal jechuudha dhugaa mee argitaniitu yeroo inni biyya jirus ammas jechuudha takka imimmaan takka isii irratti hin arginu sagalee isiillee gadi hin cabsitu jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf yoollee boosillee jechuudha keessatti fixattee dhufti jagnaadha dhugaa isa dhugaa dubbachuudhaaf jabduu dhiira jechuudha kunoo isiin akkanaa kun jechuudha jabina isiititti isiin adannaqa balleessa isiititti immoo isittiin gadda jechuudha hedduu takka isitti gadda balleessi isii maanni sarpiraayizii qopheessuu isii akkuma dura loltetti otoo lolaa jiraatte akkuma dura dubbattutti otoo dubbataa jiraatte gaarii tureeyyuu nuti illee ittiin harroo turre jechuudha garuu nu illee garaa nu raaste isallee akka inni shakkii takka of keessatti hin uumne gootee akkasittiin baxabbaxxe jechuudha Sumayyaan dhugaa dubbachuudha. Osoo haqa qabdu jechuudha osoo haqa qabdu haqa ishee of jalaa balleessite. Amma maal jechaa turte isinii gizee Zaidoonii biyya jiru hundi keessaniyyuu koomentii jalatti yoo dhugaadhumaan inni kan fuudhe ta'ee daa'ima ittiin argisiisin naan jechaa turtanii balbala jalaan baniin naan jechaa turtanii amma Zaidoon boonyan boo'icha isaa sana argitanii raawwattanii isa deeggartanii gara isaa gortanii jette. Sumayyaa osuma haqa qabdu haqa kee of jalaa balleessite. Isa dhugaa dubbanna yoo taate osuma haqa qabdu haqa kee of jalaa balleessite. Akkamitti akka haqa kee balleessite atuu hin beekta jechuudha. Si galte? Silaa namni jechuudha namni kamiyyuu isa dhugaa rabbii jechuudha. Namni kamiyyuu mataatti ol fuudhanii si baatu malee osoo ati akkuma dhugaa abbaa manaa kooti abbaa ijoollee kooti sarpiraayizii qopheessee fi algaa kanarratti habaaboo kana naqee isa simachuun qaba minin bu'oon baaleenoo akkuma jette sana simattee erga inni dhufee mana galee wantoota jiru waliin haasoftee sana booda osoo si waliin hin jiraadhu bakka wanti ati godhaa turte sun wanti ati raawwatte sun akkasi waliin hin jiraanne na taasise jettee biraa baate namni tokkoyyuu namni sitti aaru tokko hin jiru jechuudha. Garuu abbaa manaa koo nan jaaladha abbaa ijoollee kooti waan fedhillee yoo ta'e sarpiraayizii kana isaa qopheessee eeguun qaba simachuun qaba
jettee akkasittiin viidiyoo hojjettee algaa kana akkasittiin farrashtee gaaf kaanittuu gaafa inni dhufee too mana ga'u yoo mana duwwaatti galu yoo mana ona gootee baatu ishi mee keessumti keenya eessumaa sitti gammadee waan ati gootu kana nuuf fudhatame eessumaa sitti gammanname odoo barsii jennee lolaa jirru osoo bara akkasitti sibira dhaabataa jirru jechuudha barati kanatti akkana nu gooti kan akkasii injira osoo jennu kan akkasii injira kan akkasii ani isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kan akka Sumayyaa biyya lafaa kanarra hinjira jechaan ture jechuudha hinjira jechaan ture akkuma si jedhu sana mooyyuu si jibbeellee jechuudha kan akka isii biyya lafaa kanarra hinjira jechaan jira ammallee jechuudha maaliifin bakka asiraashin hinja hojiin ati hojjette baay'uma takka nama dhiba jechuudha baay'uma takka bakka nama garramta isa dhugaa dubbachuudhaaf maali jedhee siif dhugaa baay'uma takka nama dhibda namoonni haaraan tasaa kana chaanaala kana dhuftan subscribe godha